Wanni abbaan kiyya tana jee akkasitti keessa ibsuun ni jabaatti. Inni wanni inni dubbate waa'ee tokkummaa fi kanaan ibsa jeeti. Ammoo namni guddatee umriin bakka tana gahe waggoota takka namni dogongornis waan jiraati ilma namaati yoo gartee wanni kun karaa hamduttullee ka fudhatamu taate waan sirriitii miti wanni amantaa falleessaa takka illeen sirrii waan taati miti. Amantiidhaan innis Islaamaa hundinuu Islaamaa alhamdulillah. Bakka isaa bu'ee ammoo dhiifama gaafachuun barbaada duraan dursee nama hundaa'u yoo qurra mallee irraa qabaatan. Ammoo akkuma abbaa kiyyaatti isin hundaafuu abbaa taateetiin abdii qaba. Haalli amma inni irra jiru inni dhukkuba viidiyoon san ta'amata 5 moo kana duraan fakkaata. Inni dhiyoota na interview macarashaa irratti yoo agartan hedduu akkasitti nama akkasitti dubbatuu hin danda'u miti. Ammoo ganamni guddatee waan ji'oo fi waan dhiisuus waan adda hin beekneef jecha yoo namuu akkuma abbaa akkasiin ilaalaati dhiifama godhaaf waan jiru.